qabdan ajaja gootanii eeyba harmee qabaannaa waa hunda mootanii ummaan tee haqa sirraa qabdi cimimmuun si dhalte miila dhungachuu qabda silaa shari'aan siif galte haadha abbaa dhagaa yeroo mana gala jannata fagootti hin barbaadin miila isaanii jala rabbi irhamhumaa kamaa rabbayaanii sagiiraa ji'a sagal garanna baatte osoo nan si keessa burraaqee garaasi diddiitu yoo nan taphachuu baadhe zaakir kiyya maaltee jetta adduun sirraan dhiitu haqa narraa qabda yaa ummaa cimimmuun na deesse way silaa hin dandee hajjuma si geesse hedduun si jaaladha harmeetiye yaa ummii siitu addaan na baase gaafaan xiqqaa aannanii fi summii osoo furriin narra yaatu arraabdee na dhungattee ana zaakir kee gabbisuuf coraa dhabdee huqqattee rabbi irhamhumaa kamaa rabbayaanii rabbi irhamhumaa kamaa rabbayaanii sagiiraa ji'a sagal garanna baatte osoo nan si keessa burraaqee garaasi diddiitu yoo nan taphachuu baadhe zaakir kiyya maaltee jetta aduun sirraan dhiitu haqa narraa qabda yaa ummaa cimimmuun na deesse way silaa hin dandee hajjuma si geesse hedduun si jaaladha harmeetiye yaa ummii siitu addaan na baase gaafaan xiqqaa aannanii fi summii osoo furriin narra yaatu arraabdee na dhungattee ana zaakir kee gabbisuuf coraa dhabdee huqqattee akka dhiiraatti boorceen baafne ji'a sagal guutuu ilmoo garaa qabda yeroo da'umsa yeroo da'umsaa sanis cimimuu irratti lubbuu tantee dhabda ummaa teessan jaalladha sagaraa nurraa dhiqaa isiin nu guddisee duraan namuun na deesse eega ummaan tiyya na bareechitee namuu na dubbisee joollummaatti waa barannaan deemuu ni dandeessa karaa gadoo fi labbaa madarasaa bilaaliin na barsiise haqa haadhaa fi abbaa madarasaa kiyya hin seenaa laayyoo isaan na barsiise mul'ataa fi kaayyoo dhaloota leenjisu jira herreegaa fi fiqii miliyoona 30 irra jira wanni namaa liqii rakkoo madarasaa furuuf kaafara falaa madarasaa kiyyarraa liqii naaf kafalaa waan biraa yoo dhabdan koottaa na gurguraa dhalootaaf madarasaa jaaruun dirqama tana jala muraa muslimni arjaadha bar eenyu isin gitaa osoo isin jirtanii warri harka bitaa dachii teenya bitaa yoo baay'inaatti nama hunda caallaa rakkoo madarasarra geesse maaliif teenye laallaa rakkoo teenyaniin dubbadha maaliin isin dhoysaa hoomacha badu taanee usnee guunne lakkoosaa waa'ee keenya dubbachuuf hibboodha muslimni arjaadha bar eenyu isin gitaa osoo isin jirtanii warri الله أكبر الله أكبر تكبير muslimni arjaadha bar eenyu isin gitaa osoo isin jirtanii warri harka bitaa dachii teenya bitaa yoo baay'inaatti nama hunda caallaa rakkoo madarasarra geesse maaliif teenye laallaa rakkoo teenyaniin dubbadha maaliin isin dhoysaa hoomacha badu taanee usne guunne lakkoosaa waa'ee keenya dubbachuuf hibboodha wal oofa wal harkisaa callisuuf cittoodha si hooqa si rakkisaa dachii madarasaan qaadhimate diinaaf dhiiftanii boodan goninaa sheenaa yoo madarasaa jabeeffachuun beene ijoollummaa isin jiraa kutaa takka seenaa الله أكبر الله أكبر
muftii keenya guddaa isaatu barsiise jara kana hunda Sheekh Adam Tuulaa utubaa ummataa dhalootaaf kallattii garsiifte mindaan kee jannata Sheekaan nu barsiise haraamii fi halaal kaayyoo sheekaa galmaan gahu jira madarasaan Bilaal Yuunivarsiitii Sheekaati seena gaafaan kutaa 12 fixe Sheekh Adam Tuulaa ummataaf hojjete onnee teenya lite namni madarasaa jibbaa sheekaan jaalladha yoo je niin gubaddaniin aaraa yoo sheeka jaallattan dhaloota madarasaa jaaraa yaa ummata keenya dhagahaa waan sirrii yoo diina ta'e malee madarasaa kiyyaaf ni gammada firrii madarasaa Bilaal madda qaroominaa iddoo naamusaa fi barnoota oomishaa muuminaa joolleen kaayyoo qabdan koottaa nu bira galaa iddoo biraatti mucumanaan qitaa kanaatu fireendi jee baalagummaa eegala mana barnootaatiin murteessaan hoggansaa yoo madarasaa jaallattan isiniin dhiqarshi 200 duudaa san koottaa namattassaa Maaliif jaljattanii na eeydan bar fudhadheen galuu osoon iddoo barnootaan qabne karameellaa nyaachuu yoomuu naan hin malu buskutaa siin nyaadhu hangaan guddifadhu madarasaa kiyyaa daaba keetiis gurguriinaaf ganni yaa ummiyyeetiyyaa haadha ammaan naaf ta'ita akka sumeeyyaa cibsiis naaf hin bitin daabboo takka nyaadhee barachuu naaf wayyaa Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Maaliif ustanii na eeydan bar fudhadheen galuu osoon iddoo barnootaan qabne karameellaa nyaachuu yoomuu naan hin malu Maaliif ustanii na eeydan bar fudhadheen galuu osoon iddoo barnootaan qabne karameellaa nyaachuu yoomuu naan hin malu buskutaa siin nyaadhu hangaan guddifadhu madarasaa kiyyaa daaba keetiis gurguriinaaf ganni yaa ummiyyeetiyyaa haadha ammaan naaf ta'ita akka sumeeyyaa cibsiis naaf hin bitin daabboo takka nyaadhee barachuu naaf wayyaa yaa baabaa kee gaarii dalagadhu gaaf tokko ni duuta nuti barachuu feenaa madarasaa keenyaaf waa hunda nu guuta Allahu Akbar Ulamaa'is ni qabne ija ummata keenyaa eega rabbiitii abdii ulamaa'itiin eegee ala keenyee teenya hawaasni muslimaa ulamaa'ii malee shakkii malee deegaa rakkoo madarasaa furuuf maaliif duuba aantan hawaasni isin eegaa yaa ulamaa'ii teenya nu sattaraa kaa isin malee nama biraan qabnu madarasaa akkamiin nurraa fudhatan osoo shee Jamaal qabnu osoo shee Amiin qabnu madarasaa akkamiin nurraa fudhatan osoo shee Muusaa qabnu osoo shee Ahmad Watar qabnu madarasaa akkamiin nurraa fudhatan osoo shee Haji Ibrahim qabnu ulamaa'is ni qabne ija ummata keenyaa eega rabbiitii abdii ulamaa'itiin eegee ala keenyee teenya hawaasni muslimaa ulamaa'ii malee shakkii malee deegaa rakkoo madarasaa furuuf maaliif duuba aantan hawaasni isin eegaa yaa ulamaa'ii teenya nu sattaraa gaa isin malee nama biraan qabnu madarasaa akkamiin nurraa fudhatan osoo shee Jamaal qabnu madarasaa akkamiin nurraa fudhatan osoo shee Amiin qabnu osoo shee Muusaa qabnu madarasaa akkamiin nurraa fudhatan osoo shee Ahmad Watar qabnu madarasaa akkamiin nurraa fudhatan osoo shee Usmaan Durrii qabnu madarasaa akkamiin nurraa fudhatan osoo shee Haji Ibrahim qabnu
madarasa akkamiin nurraa fudhatan osoo Sheekh Jamaal qabnu. Artistiin Islaamaa eessa jirta warri munashidaa Najjaash Anasii fi Abdoosh rakkoo teenya tana maan baafne nashidaa. Gaafa imaamni muugee uummanni ni rafaa madarasaan bilaal isin komatee jira araarfadhaa dafaa. Osoo isin jirtanii warri faallaa muslimaa waan keenya laallate osoo tanaaf yaaddoo hudaanii tarri madarasaa bilaal huqqatee qallate. Yaa ustaada qisha. Allahu Akbar. Balfa keessatti hin darbinaa akka bututtuu carqiidha. Gatii dhala keessanii beekaa ilmaan jechuun warqiidha. Ati daldalaadha yookaan hojjetaadha yookaan dachii qottaa. Ilmaan kee doktora godhikaa maaliif nama faarsaa ooltaa. Dachii bal'oo qabaattus akka warra garaadha. Ilmaan kee taacaroon dhaalchisiin barsiiftee araada. Namni abbaan kufee ilmaan keessaa bahaa. Namni ilmaanii kufee rakkoo keessaan bahu. Yaa ummata keenya doomoo jala nuu gahu. Ilmaan barsiifatu yoo taates jannina kaka'umsa qabaatu hidheerii jaarina. Inni dadaalaa dhalu hin taanu kan buutee mooda fuutu. Gaafa maatii sammuu ijoollee dhibbisan barsiisaa dhiibbuu. Muummanni yaaddeessaa kaayyootti galla ijoollee. Muummanni lama gaafa harree wajjin oolle. Rabbi harree jala ooltu biifuu qofa barti. Adurree xiqqoon qabdu hantuuta halaalarraa agarti. Naamusaa fi gallootaan dhaloota guddisaa. Foon qofa osoo hin taane sammuudhaan ilmanii fuddisaa. Wanni hundi jalqabaa bu'uura ijoollees tolchaa. Yaa abbaa Mahammad mucaan kee dirdaadii ni taana amaniisaa biyya bulchaa. Atummaa sijaaraa biratti aarsitee hin barsiisin balaa. Ilmi kee biyya ni bulcha waadaan siif galaa.